Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa HTM irraa isinii dabraa ture amma booda garuu CMN irraa isinii dabraa. HTM maal jechuun keessan hin oolu, CMN maal jechuun keessan hin oolu lamaan isaatu isiniif ifa godhaa xiqqashoo. HTM jalqaba gaafa jalqabnu jechuudha teekinooloojii afaan Oromootiin inni hawaasa keenyaaf beeksisu ture odeeffannoolee garaagaraatis current information qabannee dhiyeessu ture sagantaa gola seenaa jennee isinii dhiyeessuuf qophoofnee isinii dhiyeessaa turre amma garuu gara ol guddisuudhaan xiqqashoo miidiyaa keenya kana gara CMN tti jijjiirree jirra. CMN caayaa miidiyaa neetworkiitti ol guddisnee jirra. Caayaa miidiyaa neetworkiin waa hedduuf keessatti hammataa ammaaf kan irratti xiinxallu waa'ee siyaasaa ta'a. Maaliif odeeffannoon yeroo waaltaa yeroo kanatti iddoo haalaan barbaachisaan wanni hawaasa keenya barbaachisaa ta'e isii waan taateef bilisummaa booda barnoonnis waa cuftinu eega tasgabbiin yookaanis nageenyi biyya keenyatti bu'ee booda ta'a. Saniifuu caayaa miidiyaa neetworkii nu hordofaa isiniin jenna. Akkasumatti peejiilee keenya kan garaagaraa peejii caayaa bultuun production jettus ni qabnaa. Peejii san irrattis nu akkachuu dandeessanii gara feesbuuka keenyaa irrattis Maamee Yusuf isiniif poost godhaa gisee hunda waan hojjenne achirratti isinii gadhiisa achirraa nu hordoftanii nu akkachuu dandeessan. Gara YouTube chaanaala keenyaattis maqaa jijjiirre caayaa yookaanis caayaa miidiyaa neetworkii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Gara YouTube chaanaala keenyaatiinis harayyuutu nu argattanii odeeffannoolee garagaraa gisee isinii maxxansinu hawaasa keenya bira akka waliin nu gargaaru isin gaheen keessan share like godhaatii waliin gaha hawaasa Oromoo bira akka nuuf gahuuf jechuudha. Odeeffannoon kun bal'inaan akka nuuf babal'atu waan barbaannuuf isin share gochuu hin dagatina. Akkasumatti namoonni maatii keenya taatan like comment share fi qeeqaa fi commenting teessan nu jajjabeessiti sinqii yookaan galaa nuuf taati. Namoonni haaraa taatan garuu yeroo hunda subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gootanii galtanii immoo like fi share godhaatii namoota biraa bira waliin gahaa akka namoota hiriyoota keessan kan hin arkin bira isinii gahu hin arkin bira gahuuf godhaa. Gisee subscribe gootan garuu waan xiqqashoo san bira waan xiqqashoo qiluu jettu san qiluu san tuqaa maaliif gisee asirraa gadhiisnu hundi akka taraa takkatti isin bira geessu jechuufi. Notification yeroo takkatti yeroo asii gadhiisne isin bira akka dhufuufi. Tun sana fakkaatti tan biraa miidiyaan keenya kuni seera ittiin bulmaataa qabaa, dambii qabaa, ammas kaayyoo fi akeeka qaba. Kaayyoo fi akeeka isaatii fi seera ittiin bulmaata isaa amma isiniif hin ibsu yeroo biraa bal'inaan kan isinii ibsu ta'a. Ammaaf advertising maqaa jijjiirachuu keenyaa fi asirraa wanni argattan odeeffannoolee waaltaa ta'e keessummoota hin beekamne yookaan hayyoota ciccimoo kan miidiyaa guguddatti waliin bahin nuti immoo qonnee ol isinii baasnu ciccimoo kana isinii baafnu irratti hojjechuu jirra. Namoonni kun garuu gara miidiyaa guguddaatti gisee ol qotan kana garan jechuun baafnee gara addunyaatti qilleensarra isinii oolchuudhaaf kan biraa ammas miidiyaa kana guddisuudhaaf kaayyoon keenya ammas akka hawaasa kana guutuu bira waliin nu gahuuf miidiyaa kanas guddisuu qabna. Kan itti aanu namoonni boordii ta'an jiru miseensi qaama miidiyaa kanaa Kaanaadaa irraa jiru, Qatar irraa jiru, Jarman irraa jiru akkasumatti biyya keessaa fi Kaanaadaa biyya keessaa fi Keeniyaa irraa illee ni jiranii. Saniifuu odeeffannoo garagaraa odeeffannoo waaltaa fi hayyoota qabannee isinii dhiyaannu irratti yoo komii qabaattan nu barreessaa yookaan keessaan nu barreessaa. Sagantaalee teenya warri hordoftan garuu biyya keessaa haa ta'u biyya keessaa odeeffannoo komentii osoo hin goone keessaan nu ergaa isin keessumaan akkuma duraatti itti fufuu qabdan garuma keessaatiin nuuf ergaa. Maaliif odeeffannoo barbaachisaa taate osoo isin irrattis riskii hin geessisne nuti immoo akka nu geessen hawaasa biraan gahuudhaaf kan carraa nu ta'a. Sanumaafuu waan nu hordoftanii fi nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Yoo barbaachisaa ta'e iimeela keenyaa fi weebsaayitii keenya silkii keenya waan hunda keenya isiniif keenya asirratti nu argachuu dandeessanii nu quunnamuu dandeessan.
Chaya Media Networking keessanii keenya waliin taane Chaya Media Network kana Chaya Media Network haa guddisnu isiniin jenna. Ogeessi kaameeraa keenya Bareentoo Abdiin waliin ture gamma yeroo tokko tokko inni sama boodanii gala keessumaa dubbisuu fi wantoota garaagaraa irratti hojjeta. Gara keessummoota qabannee asitti afeeranutti san kan madura dubbisaa turre irratti isin dubbisaa anis walumaan taanee hojjennaa waliin taanee kan miidiyaa kana guddisnu taana waan nu hordoftaniif nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.